dhugaadha. Lakkoofsi 0 yookaan duwwaa jedhamu lakkoofsa jalqabaati malee lakkoofsa dhumaatii miti. Garuu irra lafaa kaatee 0 irraa gara tokkoo lakkoofsa tokko tattaaffii godhuu qabna. Nama dhuunfaa jireenya isaa jiruuf carraaqqii gochaa jiruuf hojiin kamiyyuu tuffatamuu akka hin qabne akkasumas kaayyoo bira ga'uuf obsa akka gaafatu karaa kanaan ibsuun ni danda'ama. Karaan kunis karaa 3. Tokkoffaa, kabajni hojii keessa jira. Namni tokko jireenya isaa jijjiiruuf yoo murteessee hojiin harka isaanii hojjetu kamiyyuu kabajaa qabu. Hojii qulqulluu nama hiyyummaa keessaa ba'uuf yaaluuf hojiin kamiyyuu kan nama hin qaanfachiisnedha. Humna amalaa hojiin akka kophee dhiquu yookiin kan mana qulqulleessuu namatti tuffatamuu danda'us nama sana keessatti obsa, xiyyeeffannoo fi humna amala cimaa ijaara. Lammaffaa, mul'ata gidduutti fayyadamuu. Hojiin ammaa kun galma dhumaa osoo hin taane riqicha gara milkaa'inaatti nama ceesisuudha. Riqicha milkaa'inaa hojiin ammaa meeshaa galma gidduutti nama geessuudha malee eenyummaa nama sanaa miti. Dandeettii ijaaruu. Namni tokko hojii xixinnoo irratti amanamummaa yoo agarsiise boruu dhimmoota gurguddoo gaggeessuuf dandeettii ni argata. Sadaffaa, sagalee alaa dagachuu. Namoonni kaan hojii tokko tuffachuu danda'u. Garuu yaada isaaniitiif bakka kennuu milkaa'ina irraa nama hambisa. Xiyyeeffannoo galmaa. Namni jireenya isaa jijjiiruu barbaadu tokko tuffii namoota caalaa galma isaa irratti xiyyeeffachuu qaba. Injifannoo boruu. Har'a qulla'anii hojjechuun boru of danda'anii kabajaan jiraachuu bu'uura cimaadha. Gabaabumatti namni jireenya isaa jijjiiruu barbaadu tokko hojii har'a hojjetuun osoo hin taane mul'ata gara fuulduraa qabuun of madaaluu qaba. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya, barnoota kanarraa akka waa hubanne, akka waa baranne, akka namuu tattaafatee jiru isaa 0 irra jiraatu gama takka 2 3 jee dabru amsa walii ergina. Arraan tana kana qabnee isinii dhufne. Manni kun mana keessanii like, subscribe godhuudhaan jajjabeessaa.